Torbee kana keessa jilli wayyaanee as magaalaa Melbourne keessatti walga'iin dhimma diiyaaspooraa irratti saganteeffate mormiif diddaa hawaasaatiin fashale. Hawaasa Oromoo Ogaadeen Sidaamaa fi Itoophiyaa magaalaa Melbourne Austraaliyaa jiran hiriira mormii guddaa jila wayyaanee irratti adoolessa 2012 irraa eegale haga adoolessa 3tti walitti aansanii gaggeessaniin walga'ii wayyaanotaa akka saganteeffametti otoo adeemsifamin hafee jira. Hawaasa Oromoo fi Ogaadeen akkasumas saboonni biroo mootummaa wayyaanee irraa dheessanii biyya Austraaliyaa magaalaa Melbourne qubatan adda adda qooduu fi maqaa investimentiin baqattoota biyyatti deebisuuf yaaliin adoolessa 1 godhame keessaayyuu hirmaannaa hawaasaatiin fashalee jira. Ergamtoonni wayyaanee kanneen irree hawaasaatiin salphifaman Junaddiin Saadoo gaafatamaa yookaan immoo ministeera siviil sarvisii, Abdulaziz Muhammad ittaanaa pirezidaantii caffee Oromiyaa, Maarqos Taklarriik dhalootaan nama Sidaamaa kan ta'e ambaasaadara wayyaanee kan biyya Jaappaan kan ta'e ta'uun beekameera. Akkasumas Faizal namni jedhamu kan Washington DC irraa hawaasa Oromoo gandaan qooduudhaaf dhufes sagantaa kana keessatti hirmaate akka ture oduun achi arganne ni hubachiisa. Ergamtoonni wayyaanee kunneen hawaasa Oromoo gandaan naannoon amantiif gosaan qooduuf saganteeffatanii kan bobba'an yoo ta'u gamtaaf tokkummaadhaan mormii godhameen bakka dhoksaatti otoo nafiin walga'iin isaanii jala fashaleedha. Haa ta'uti bakka isaan walga'an maratti hordoffii godhameen sagantaan isaanii otoo milkaa'in kan hafe ta'uunis hubatameera. Bal'ina gabaasa kanaa oduu booda itti deebina. Kun kanaan otoo jiru waldaaleen hawaasa Oromoo Viktooriyaa fi Melbourne kibbabaa ergaa dabarsan keessatti kanneen ergamtoota diinaa dura dhaabbatanii qaanessan mara galateeffatanii jiru. Dhaamsa darbirraa akka hubatamutti hawaasa tokkummaan ka'ee ergamtoota bu'aa fi faayidaa xixiqqoon gowwoomsamanii mootummaa uummata miidhaa firaarsaa jiru cina dhaabbatan qaanessuun aadaa gootummaa sabni keenya duraanuu qabu akkana haaromseedha jedhanii jiru. Kana malees kanneen dogoggoranii sagantaa kanatti hirmaatanii fi gara fuulduraattis hirmaachuuf jiran gochaa qaanessaaf salphachiisaa kanaarraa akka dhaabbatan dhaamsa dabarsaniiru. Ya desa gota ko sirrano le koda ko gadanis kan ko dalammi ko mala ya dana ya samale koda ko gadanis kan ko dalammi ko mala ya dana ya samale ya desa gota ko sirrano le koda ko dalammi ko gadanis kan ko mala ya dana ya samale sirrano le Chagorofa, Pate ke tutale, Laminko Gotuma, Danota Radale, Dabena Mantukum, Nana Manisu, Kade Gata, Turule Chisu, Gotako, Sirano Le Odako, Gadanis Kako, Gotalamiko. Malaya dana ya samale sirano le kodako gadanis kango gotalamiko malaya dana ya samale malaya dana ya samale malakana samale malashanta samale malakana samale kamna gota duru Kamna gota duru gota gachana uru
hiriira mormii hawaasni Oromoo Awustiraaliyaa jila ergamtoota wayyaanee irratti bahan ilaalchisee qophiin qindaa'e akka taanutti dhiyaata hordofaa. qabsoo mirga abbaa biyyummaa isaa dhugoonfachuudhaaf uummanni Oromoo gaggeessaa jiru keessatti qoodni lammiilee Oromoo biyyoota ambaa keessa jiraatanii murteessaa ta'uun ifaadha. Hawaasni Oromoo biyyoota alaa adda addaa keessa jiru qabsoo bilisummaa Oromoo biyya keessaa gaggeeffamaa jiru diinagdee beekumsaaf qabeenyaan deeggaruun gamatti sagalee uummata Oromoo hawaasa addunyaatti dhageessuu fi shira sirnichaa saaxiluudhaan dalagaan hojjetee fi hojjetaa jiru cimaa fi murteessaa ta'ee mul'ata. Biyyoota alaa adda addaa keessatti hiriira mormii gaggeessuudhaan dhiittaa mirgootaa saamicha qabeenyaa fi dalagaalee farrummaa wayyaanee mormuun dabalata lukkeelee ergama sirnichaa fudhatanii bakkoota adda addaatti bobbaafaman dura dhaabbachuun akeeka isaanii hoongessanii diina qaanessuun fira gammachiisaa jiru. Kanaaf ammoo dalagaa boonsaa fi fakkeenyummaa qabu hawaasa Oromoo Awustiraaliyaatiin jidduu kana raawwatame akka fakkeenyaatti tuquutu danda'ama. lammiileen Oromoo biyya Awustiraaliyaa keessa jiraatan akkuma kanaan dura gochaa turan jila ergamtoota wayyaanee akeeka farrummaa qabatee Awustiraaliyaa seenee irratti hiriira mormii cimaa gaggeessuun akeeka lukkeelee diinaa fashilsanii jiru. Akeeka hiriira kana maal akka ta'e ibsini. Akeekni hiriira kanaa inni guddaan mootummaan wayyaanee deebicha saamichaa fi ajjechaa uummata Oromoo biyya keessatti raawwachaa ture sana haguuguuf karaa dippiloomaasii diyaaspooraa poolisii biyya keessa ergamtoota isaa biyya alaa kanatti ergee toota biyya keessatti geessu godhaa nagaadha biyya poolisuun soba akka ta'ee fi uummanni Oromoo biyya ramaa fi reebamaa ajjeefamaa akka tulisan kan mirkaneessu nuti uummata sagalee uummata sanaa sagalee warra dhumaa jiru warra reebamaa jiru warra humnaan qeesaan irraa buqqifamee wajjin lafa dhabdee ta'uu sana ta'uu waan qabnuuf akka hawaasa Oromootti bal'inaan baanee waan mul'ate walgahii isaan mariin hoteela guddaa kanatti gaggeeffachuuf horii uummata Oromootaa fi qotee bulaa Oromoodhaa saamanii gaggeeffachuuf turan kan gaggeeffamee fashilsiisuudha. Kaayyoon hiriira keenyaa maali? Addanatti mootummaan Itoophiyaa namoota bakka buufatu jechuudha. Akka viidiyoo kana bakka buufatanii gahee adda addaa gaggeessaniif odeeffannoo akka qabatti. Nutis kana jala buutee maaliif jennaan dantaa saba keenyaa gahee godhatan kana argannee keessaayyuu bakka isaatti godhatan 5 staarii kan wal qixxaatu paark Hayat Hotel kan jedhamu. Horiisa asirratti keenya ijoolleen biyya keessaa beeluftee lafeedhaan goggogdeeti kan isheenii beelaan horiin kadhatamee waa isheetti furuu sassaabamu. Garuu kan isaan dhimma itti ba'an immoo ofii isaaniitiin waan sabaaf hin taane haasa'uuf dantaa isaanii qofa guuttachuudhaaf asitti beekan keessaa jiran. Sana nuti immoo mormuudhaa fi keessaahuu mootummaan yeroo ammaatti kumaatamaan kan lakkaa'aman Oromoota dhalootaan Oromoo ta'anii hidhee yeroo itti qabachaa jirutti hiraarsa as dhufanii dantaa keenyaaf akka waan isaaniitti walitti qabamuuf waan deemaniif jecha nuun bakka nuun waan jarri kun ofiima isaaniitiif iyyuu murteessuudhaaf humna qabanii humna murteessuuf humna qabaatanis uummata kan godhan waan hin taaneef jecha bakka nuun bu'anii kan jedhaniitiif sirriitti beeksisuu isaanii hundeessuun akka hin gaggeeffamnes maal argatta hiriira federaalaa kan biyya kanatu namni poolisni warra lookaalii
utuu nafi naannoo sanatti eegaa turanii nageenya keenyarras nageenya uummataas eegaa turanii wanti gaggeeffamaa ture hiriirri gaggeeffamaa ture nageenyumaan hiriira nageenyaa gaggeessine wal mormii nuti qabnu mormii saboonni dhufan kun bakka hin bu'anii biyya keessa miidhaa geessisaa jiranii asiinis immoo uummata keenya addana jiru nuti siitiifni biyya kana taane amma jirutti addana immoo nu ilaallatu saba keenya sin ilaallatu ni mormii himanne sana nu fudhatanii miitingii yookaan immoo walgahii isaan irratti walii gochuuf jedhan sun akka hafu taasisame deebisee immoo walgahii isaanii boodallee diinar paartii jedhanii kan wal waammatantu ture sun hundumtuu akka hin taane goone warri isaan biyya kana keessa warri bitamtooti isaan horii bitatanii biyya kana keessaa illee oromoota numa ollaa keenya kanaaf fudhanii akka ol keessatti godhanillee akka isaan ol hin seenne gadittisaa turre isaanis bokkaa keessa bakkee keessa dhaabatanii nu wajjiniin ufanii hirmaata saba keenya rakkoo isaa bira dhaabbachuurra asii ol warra nutti falman turanii garuu nuti immoo injifanneerra jarri ol hin seenne jarri keessa gadi hin baane akka kanatti warra akka Juunadiin Saaddoo fa'aa namni guddaa salphaan mana keessaatii akka hin baaneef sun waa'ee waan injifannoo guddaa nu argisiise jechuudha. Kanaafuu bitamaan guddaan qabu jedha. Tokkoffaa warreen as keessa taa'anii biyyatti deddeebi'anii horii wayyaanirraa fudhatanii caasaa wayyaanee asirratti ijaaruuf dhama'aa turanii tokkoon sa'aatillee amma danda'amsa kaan ta'e isa kaan haliine. Lammaffaa walgahii guutummaan guututti kan gaggeeffamne gooneerra wal ergamtoonni biyyarraa dhufanii kan akka Juunadiin Saaddoo olola wayyaanee nutti himuuf turan fooqii jala galanii karaa allayyaa jala akka ba'an uummata baqatanii kan godhan ta'an kun injifannoo guddaadha hawaasa Oromoo yaalamee akkam ture hirmaannaan eenyu fa'itti irratti argame? Hirmaannaan akka guddinaan kan jiru uummata Oromooti, uummata Oromoo fi uummata Gaadeni kanneen habashoonnis boodarra oduu dhagaanii naannoo sanatti mormii wal qaban dhufaniiru garuu kan qindeessuu fi waan kana bakka isaa jala bu'ee hordofu saaxiluu keessatti hirmaachuu keessatti uummata Oromoo fi uummata Gaadeni. Walgahiin jilli wayyaanee lammiilee Itoophiyaa jiraattota Awustiraaliyaa ta'aniif yookaan diyaasporaaf qopheesse mormii cimaa hawaasa Oromoo biyya Awustiraaliyaa kutaa Viktooriyaa keessa jiraaturraa isa mudateen haqamuu danda'ee jira. Jilli wayyaanee dura dhaabbannoo hawaasaatiin qaanii haguuggate kunis ministirii siviil sarviisii wayyaanee Junaydii Saaddoo, itti aanaa pireezidaantii naannoo Oromiyaa Abdulaziz Mohammad, ergamticha dhalataa saba Sidaamaa kan ta'e Jaapaanitti ambaasaaddara wayyaanee Maarqos Takleerii akkasumas Giraam Roomans kaawunsal jeneraala biyya Awustiraaliyaa fi ergamaa imbaasii wayyaanee Ameerikaa kan Feezil jedhamu kan of keessaa qabu ta'uun baramee jira. Jilli ergamtoota wayyaanee kun afanfajjii uumuu fi uummata dogoggorsee dura dhaabbannoo hawaasarraa isa mudachuun malu imaammata qoqqoodanii bituu gooftolii isaatiin xiqqeessuuf yoo danda'ameef ammoo hanqisuuf walgahii bakka lamatti waame. Walgahichis dilbata dabre adoolessa 1 bara 2012 bakka Collingwood Town Hall jedhamutti akka gaggeeffamu beeksisuun hawaasa waliin dha'uuf yaaliin jala deemtonni diinaa kunneen taasisan lammiilee Oromootiin dursamee itti dammaqame. Shira lukkeelee wayyaanee kan hubatan miseensonni hawaasa Oromoo yeroosuma gara hoteela Park Hyatt jedhamu adeemuun kanneen mootummaa Itoophiyaa bakka bu'anii walgahii taa'uuf achitti argamanitti karaa cufuudhaan dhaadannoolee sirna Mallas Zeenaawii balaaleffatan dhageessaa akka isaan ol hin seenne godhanii jiru. Hiriira kanarratti lammiilee Oromoof Ogaadeen dabalatee dhalattoonni saboota Itoophiyaa keessaa heddummina qaban kan hirmaatan yoo ta'u, lukkeeleen wayyaanee ergama diinummaatiif Awustiraaliyaatti imalan kunneen garaaf jecha wayyaaneef ergamuun saba isaanii irratti yakka dhiifama hin qabne hojjechaa akka jiran itti himaa fi reebichaan akka salphisantu hubatame. Hirmaattoonni hiriira kanaa tarkaanfiin bakka bu'oota wayyaanee irratti fudhataa jiran kan isa yaaddesse poolisiin biyyattii jidduu seenuudhaan haalicha qabbaneessuuf yaalus lammiileen kunneen warreen biyya keessaa ummata keenya fixaa jiran hanga asii hin deemnetti mormii keenya hin dhaabnu jechuun itti fufan. Hiriira mormii cimaa lammiileen Oromoo Ogaadeen fi saboota Itoophiyaa biroon jala wayyaanee hoteela Park Hyatt jedhamutti argame irratti gaggeessanii fi haala bakka sana ture dhaabbanni televiziyoonaa Awustiraaliyaa Channel 7 jedhamu
oduu dhiyeesse keessatti akkas jechuudhaan gabaasee jira. Tensions boiled over at Melbourne's Park Hyatt Hotel this afternoon as Ethiopian nationals protested the presence of their country delegates in Australia. Lammiileen Itoophiyaa Awustiraaliyaa keessa jiraatan har'a waaree booda magaalaa Meelboornitti kan argamu hoteela Park Hyatt jedhamu fuula duratti wal ga'uudhaan bakka bu'oota mootummaa Itoophiyaa achitti argaman dura dhaabbachuudhaan hiriira mormii o'aa gaggeessanii jiru. Lammiileen Itoophiyaa hiriira mormii gaggeessan kunneen bakka bu'oota mootummaa Itoophiyaa hoteela kana duratti argamanitti jiguudhaan wayita banitti poolisiin jidduu seenuuf dirqamee jira. Dura teessuun hawaasa Oromoo Viktooriyaa addee Aayishaa Alii eenyummaa lukkeelee wayyaanee fi akeeka hiriira kanaa agabaastuu dhaabbata televiziyoonaa Channel 7 jedhamu kanaaf akkas jechuudhaan gabaabsitee ibsite. What they stand for is everything against all the human rights abuses that are happening in our country at the moment against our people. Kaayyoon hiriira kanaa dhiittaa mirgoota namummaa fi dimokiraasii biyya keenya keessatti wayita ammaa kana uummata keenya irratti raawwatamaa jiru dhoksuuf yaalii jilli mootummaa Itoophiyaa gochuuf jiru dura dhaabbachuudha. Hiriirtonni kunniin dhiibbaa poolisa Awustiraaliyaa irraa isaan irra gahaa ture hundaa dandamachuudhaan mormii isaanii kan itti fufan yoo ta'u maayii irrattis mootummaan Awustiraaliyaa walga'iin jila wayyaanee akka haqamu murteessuu fi akeekni wayyaanee fashalee kan hiriirtota galii ga'us televiziyoonni Channel 7 xumura irratti ibsee jira. The crowd dispersed when the meeting was called off. Ummanni hiriira mormii Awustiraaliyaatti gaggeeffame kana irratti hirmaate ganamaa kaasee hanga galgalaatti qorra hamaa fi rooba yandoo keessa dhaabbachuun gochaa sirna wayyaanee ummata irratti raawwataa jiru sagalee cimaan balaaleffataa ooluun kutannoo qabu agarsiisee jira. Kanaanis akeeka ka'eefitti milkaa'uu danda'e. Hiriirtonni kunniin warreen mormii guddaa hoteela Park Hyatt duratti taasifame kana cabsanii gara walga'ii kittillayyoota wayyaanetti dhaquuf yaalaniif tumuudhaan gara dhufanitti akka deebisan hubatame. Eegamtoonni wayyaanee wayita walga'iin hoteela Park Hyatt keessatti gaggeessuuf jiran haqamuusaa poolisaan itti himamu walga'ii biraa sa'aatii jijjiirratanii gaggeessuudhaaf dhama'anis diddaa isaan mudateen walga'iin kunis akka haqamu taasifamee jira. Hiriirri mormii fi diddaan hawaasaa gamtaan taasifamu kun kanneen abbootii irree waliin ta'anii mirga ummata isaanii dhiitaniif dhaamsa guddaa kan dabarse ta'uu hirmaattoonni hiriira kanaa dubbatanii jiru. Akeekni hiriira kana inni guddaan jila diinni ergate tabbana jira. Jila diinni ergate kuni kaleessa biyya keessatti dararama adda addaa irraan gahaa turanii isa kaan hidhanii isa kaan toorchii godhanii isa kaan qabeenya irraa saamanii waan dhala namaarra hin geenye hundaa irraan gahaa turanii biyyaa ari'anii har'a immoo ajjeesanii yoorruma kaleessa biyyaa ari'an sana waan irratti dalagan waan irratti hojjetan sana dagatanii har'a immoo barbaacha dhufanii addaan yeroo ammaa isin barbaadanii waan dhufaniif waan kaleessa ga'e sana dagachuu dagattanii hin jiru uummanni kun mormii isaa agarsiisuudhaan har yeroo kan ofirraa deebisuuf jecha isin barbaannu isin ergamtoota diinaatiin ofirraa galaa jechuudhaan uummanni kun har'a asitti dhufee mormii isaa dhageessaa jira jechuudha yeroo kanatti. Mee amma mormiin kun eenyu fa'a irratti kan gaggeeffame? Yeroo ammaa kana mormii ani kana kan dhufe jila kana kan gaggeessaa jiru jila ergamaa diinaa kan ta'e diin saddootii fi yaada piroogiraamtii kan jedhamuun kan gaggeeffamu yeroo ammaatti hoteela Hayaat kan jedhamu dhufee biyya Meelboorn Awustiraaliyaa kana dhufeeti yeroo ammaa asitti uummata namoota isaanii jalee isaanii waammatanii walga'ii gaggeeffachuudhaaf ergaa isaanii ergaa diinummaa isaanii sana dabarfachuu summii isaanii facaafachuudhaaf yeroo ammaatti adda waan jiraniif kana mormuudhaaf jecha uummanni jala bu'ee hordofee hojii kaleessa diinummaa isaan kaleessa jechaan sana duratti hin dabaltan jechuudhaan sana balaaleffannaadhaaf dura dhaabbannaadhaaf yaa'ee kunoo uummanni kun addana jira jechuudha. Eenyu fa'a hiriira kana irratti kan mormii kana irratti kan hirmaatu? Hiriira kanatti yeroo ammaa kan hirmaataa jiru keessattuu ilmaan Oromoo baqattummaadhaan lafa kana jiraatan Awustiraaliyaa kana jiran ilmaan Sumaalee, Ogaaden, saboota sabaaf sablammiiwwan kan Sidaamaa uummata Amaaraa keessaallee kan dhufan sabaaf sablammoota adda addaa irraa kan dhufan dhimmoota mootummaa isaaniitti mormii kan qaban hundumtuu irratti hirmaatanii jechuu dandeenya yeroo ammaadha akkuma argaa jirtu kan as keessattuudha
gahee guddaa kan taphataa jiran ilmaan Ogaadeniif ilmaan Oromiyaa alaabaa isaanii mallattoo isaanii argaa jirtanii as keessatti hundumtuu irratti hirmaatan jechuu dandeenya mormii isaanii kan. Amma mormii gootan kana maal argattan? Yeroo ammaatti isa dhugaa dubbachuudhaaf yoo ta'e mormii geggeeffame ija godhateera jechuu dandeenyas. Akka barbaadan akka isaan yaadan hin taanee fi uummanni ganamaa qabee duukaa bu'ee faana dha'ee lafa isaan jiranitti duukaa bu'ee jala bu'ee yeroo ammaa kanatti kun balbala itti cufee hawaasa isaa miseensa isaa waammatan diinota lukkeelee diinaa isaa waammatan alatti gad ittisee isa kaartumuudhaan isa qarreebuudhaan warra jila wayyaanee taatee dhuftees jirtu hoteela keessatti olittisuudhaan hawaasa ishee waammattee gargar isaaniitiin gargar kutanii poolisoonni gidduu seenee yeroo ammaa kanatti ergaa isaan barbaadatan bakkaan ga'u dhorkame kunoo yeroo ammaa mootummaan gara keenya seekuritiin mootummaa Awustiraaliyaas gidduu keenya seenuudhaan yeroo ammaa kanatti waa isaan barbaadan san fashalsiisnee ergaan isaaniillee adda citee waan sana godhachuu hin dandeenye yaadoo kaayyoo isaan ittiin dhufan san dhabamsiisnee jechuudha ergaa sana gaggeeffachuu hin dandeenye kufeeraa hambisneerraa fashalsiisneerraa jechuudha. Ergamtoonni wayyaanee dhufanii asitti walgahii godhachaa turanii warra ummata Itoophiyaa deeggaran warra wayyaanee deeggaran waammatanii turanii nuti immoo warri Oromoo as biyya kana keessa jirru isaan mormuudhaa fi hoteela Hayaat kana keessatti argamne mormaa jirra. Maaliif mormitu? Mormiin kan keenya mootummaan wayyaanee ummata keenya lafa isaarraa buqqisee lafa isaa warra ummata Awustiraaliyaa irraa achi galanii lafa sana akka bitatanii carraa isaanii kennuudha. Ummata keenya lafa isaarraa kaasee yookaan immoo bishaan isaanii summeessee akka isaan lafa isaanii irraa baqatanii godhee ummata investorotaatti gurguraa jira. Uummanni keenya yoomaa jira. Kanaaf kana gorfachuudhaaf mootummaan Awustiraaliyaas akka kana hin deeggarre mootummaan Awustiraaliyaa akka kana baruuf jennee as baane. Kanaaf mormine. Kaayyoon hiriiraadhaa mootummaan Itoophiyaadhaa eegumtoota maqaa daayispooraa jedhaman asitti Oromii koomunitii biyya Itoophiyaatti dhufan hundumaaf gochuuf waan as gahee fi dura dhaabbannee akka inni uummata keenya gandaan kutaadhaan adda hin qoonnetti dura dhaabbachuudhaaf baane. Kanas mootummaan Itoophiyaa biyya keenya keessatti ummata keenya gidirsaa hidhaa ajjeesaa ijoollee barattoota ajjeesaa hidhaa waan jiruuf asittis immoo akkasuma kaayyoo isaa kana ummata keenya keessa diriirsu waan fideef ummata keenya adda adda qooduudhaan kutaaf amantiidhaan diriirsee waan hundumaa gochuuf waan dhufeef kana dura dhaabbachuudhaaf baane. Maal argattan hiriira har'a gootanii? Hiriira har'a goonetti bakka bu'aa mootummaa Itoophiyaa konsiila kan ta'e Giraam bakka buutota wayyaanii wajjin waan asitti dura dhaabbannee walga'iin isaanii akka iddoo kanatti hin gaggeeffamne hoteela Paark Hayaat jedhu kana waan fudhatanii turaniif akka hin dhaabbanne akka isaan hin gaggeessine gooneerraa kunis immoo mootummaa bakka bu'aa poolisii biyya kanaatiin nutti himame walga'iin isaanii fashalee. Ergamtoonni kun warreen biyya keenya irraa nu baasanidha kan jedhan Aadde Leensaa Dinqaa kaayyoon hiriira kanaa kanneen waan ittiin ummata keenya caalaatti gabroomsan tottolfachuuf dhufan akka itti hin milkoofne godhee jira. Biyya kanattis akka isaan lammata salphatan taasifnee jirra waan ta'eef hiriira mormii barumsa guddaa kenneedha jedhan. Nuti biyya keenya irraa humnaan dhiibamnee baane miidhaa saba keenya irra gahu ni beeknaa kan jedhan maanguddoon Oromoo tokko ammoo kan alagaa caalaa kanneen nu keessa ta'anii diinaaf hojjetan saaxilamuun isaanii waan guddaadha jedhanii jiru. Kaayyoon hiriira kanaa hawaasni keenya yeroo kamuu diinaa fi ergamtuu diinaatiif kan hin jilbeeffanne ta'uu hubachiisuudha kan jedhan hiriirtonni kunneen adda bilisummaa Oromoo fi mormitoonni mootummaa Itoophiyaa biroonis yeroo ammaa diina isaanii ofirraa eeguu fi ittisuu irratti akka duubatti hin deebine mirkaneessa kanas hojiin mul'ifnee jirra jedhanii jiru. Jilli ergamtoota wayyaanee Juneedii Saaddoo of keessaa qabu kun mormii hawaasa Oromoo irraa isa mudateen ololli dharaa hawaasa Oromoo irratti lallabuuf karoorfate wayita duraa fashaluu hubate fuula isaa gara hawaasa Ogaadeen deebifachuudhaan walgahii biraa isaaniif qopheessus
qaanii irratti qaanii guddaa haguuggatee galim. Hawaasni Ogaadenis lukkeelee wayyaanee reebuudhaan walga'icha milkii malee hambisanii jiru. Wayyaaneen ummata biyyaa waan ittiin ajjeeftu nurraa argachuu hin dandeessu kan jedhe dargaggoon tokko, ergamtoonni kunneen waan wayyaaneen ummata keenya ittiin ajjeeftu nurraa fudhachuuf dhufan, nuti ammoo ummata keenya waan ittiin ajjeestan isinii hin kenninu jechuun lukkeelee kanneen qaanessuudhaan deebii hojiin mul'ate kenneefii jira jedha gabaasaan moo'aam. Lammiileen Oromoo, Ogaadeen fi saboota Itiyoophiyaa keessaa biroon kanaan duras jila wayyaanee akeeka gooftolii isaanii bakkaan ga'uudhaan cunqursaa saba isaanii irra jiru gadi jabeessuuf Awustiraaliyaatti bobbaafamuudhaan walga'ii geggeessuuf yaalan irratti hiriira bahuun akka wal